Ayoto yaa haadha na deesse yaada kee imimmaan ijarraa garroobse si yaadee yaadni kee mataa na wariirse rakkoo jireenyattoo sirraa na fageesse rakkoo jireenyattoo sirraa na fageesse obsaan na eeggadhu yoo garaa dandeesse obsaan na eeggadhu yoo garaa dandeesse. Sabbataan hidhadhee angaraa jabeesse sabbataan hidhadhu atis yoo dandeesse dhiifama ayyotoo nasitti balleesse haqa narraa qabdaa cinqamtee na deesse waggaa 2 guutuu baattee na guddifte bareedina ishee narratti harcaafte bareedina ishee narratti harcaafte. Bifa ishee dhiiftee bifa biraa baaftee naaf jecha ayyoontoo waan hin beekne barte hadaraa haadhatoo natti hin badinniyaa beekaas hin daganne arga rabbiin kiyyaa beekaas hin daganne arga rabbiin kiyyaa rabbii keenaaf kadhu haanaa guutu niyyaa rabbii keenaaf kadhu haanaa guutu. Anis siif kadhadhaa si haa kennu fayyaa umrii si haa kaayu harmee qaaliitiyyaa jaalladheeti miti kan sirraa fagaadhullee yooman si dagadhe haadha biyya ormaa waa hedduun hubadhe beela'us dheebodhus garaa koo hidhadhe. Imimmaan harcaasaa yeroo si yaadadhe yaa rabbi yaa Allah ansi kadhadhe harmeetoo hadaraa si bira kaayadhe ayyotoo deesseetoo mootii bara maraa ishee gaafa rakkoo tan gaafa jarjaraa si faarsee hin quufu ganamaaf galgala. Si faarsee hin quufu faaruntee galaana bakkuma jirtutti naaf tahi amaanaa rabbitu dubbatee qur'aana keessatti barhaati qaalidha hedduu jabeeffamti. Eessatti dubbatee yoo kajjettus taate gurraan na dhagahi yoo barachuu feete. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dhiifama naa godhaa aayaa qur'aanaa ogguun dogongore yaada harmee kootu kararraa naan gore walalooti yallee asitti xumura hundumaan keessanuu nagayaan naa tura hundumaan Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Zainuu Tube hunda keessanuu waga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahe obboleeyyanti qaqqaaliif gaggaarii inshaallah walaloon gabaabduun tuni akka isinitti toltu abdii qabaa inshaallah hundi keessanuu warri harmee teessan yaaddan warri abbaa keessan yaaddan koomentii naa barreessaa yaada keessan ibsadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha barakallahu fiikum subscribe share like godhuudhaan akka na bira dhaabbattan isin yaadachiisa maatii isiniif taha maatii naaf taha obboleeyyantiyaa isiniin jedha akkasuma mootu haati jechuudha. Wallahi ennumattuu hin qixxaattu jechuudha haati. Haadha jechuun dagalee jiruuti. Haadha jechuun ifaadha. Haadha jechuun biiftuu ganamaati jechuudha. Wallahi biiftuudha haati jechuudha. Akka biiftuti jechuudha obboleeyyantiya. Kanaafuu inshaallah rabbiin keenya nagahaan itti nu haa galchu haadha abbaa keenyatti warri haadha hin qabne rabbiin jannatul firdawsiin isiniif haa gammachiisu guyyaa qiyaamaa jannatul firdawsiin keessatti walitti isin haa qabu. Wallahi rabbiin hin danda'a inshaallah biiznillaahi jannatul firdawsiin keessatti walitti isin haa qabu. Warri abbaa hin qabnes akkasumatti jannatul firdawsiin keessatti warra wal argu rabbi isin haa taasisu. Warri immoo haadhaa fi abballee qabdan warra duniyaa tana gubbarratti wallahi isaan gammachiisee obboleeyyantiya haadha abbaa ofii gammachiisee tola itti oole
akiraam jannata milkaahu rabbiin isin haa taasisu. Wallaahi jajjabduudha dubbiin haadha fi abbaatuni. Haadha fi abbaa kennaa haa jabeeffannu, haa dawwalluu fi isiniin jedha. Baarakalkum. Warroonni biyya namaa keessa jirtan, warroonni irraa fagaattanii jirtan, harmee teessanii, abbaa keessanii dawwalaa fi sagalee isaanii dhagayaa, teessanillee dhageessisaa. Wallaahi sagaleen teessan ta'isii haadha teessan dhageessiftan suni duniyaa isiif caalti jechuudha. Kun beekamaadha. Haati namaa duniyaa hin barbaaddu, sagaleetti dhaga'uu barbaaddi, gammachuu kee barbaaddi jechuudha. Wallaahi ijaan si arguu barbaaddi. Yaa haadha, wanni akka haadhaa eessa jira? Wallaahi rabbi umrii nu haa dheeressu. Warri isin jalaa gara ganda akiraa deemtillee rabbi jannataan haa gammachiisu. Duniyaan tun xiqqoodha. Wallaahi nu hunduu hin godaanna jechuudha. Walaakinna godaansi kenna waan hin oolle, yoo godaanne immoo maalitti akka godaannu of duratti haa qopheeffannu obboleeyyan tiyya. Namni yoo khayrii dalage malee yoo sharriin asirraa deeme jannanni hin jiru. Beekamaadha kun jechuudha. Jannanni hin jiru, azaaba jechuudha. Rabbi warra azaabaa nu hin taasisin, warra khayrii duniyaa gubbarratti dalagee akiraa jannatul firdawsi milkaahu rabbi nu haa taasisu. Obboleeyyan tiyya ofii hin dagatinaa, jajjabaadha. Khayrii irratti wal jajjabeessa. Wallaahi yoo nu muuziqamaa fi uma hin taane jala fiineetiin hin jenne akiraa hoo maaltu nu eeggata? Akka hin daganne obboleeyyan tiyya. Baarakallaahu fiikum. Jabaadhaa, wala jajjabeessinu. Khayrii irratti haa xiyyeeffannu isiniin jedha. Irra caalaa khayrii irratti haa xiyyeeffannu. Yoo khayrii irratti hin xiyyeeffatin akiraan kasaara. Wallaahi akiraan kasaara. Akiraan nu caala, duniyaan tun waan xiqqoodha. Waa xiqqoo irra jiraanna. Osoo umriin keenna dheerate, nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam umriin ummata kiyyaa waggaa 60 keessa jedha. Kanaafuu obboleeyyan tiyya, mee waggaan 60 hagami obboleeyyan tiyya? Yooma turreeyyuu jechaadha. Waggaan 60 hagami? Nama muraasa sanii ol tara malee naannuma 60tti godaana jechuudha. Namni godaanullee baatu ni dullooma. Wallaahi akirri isarraa nu ooltu akka marattu jechuudha. Kanaafuu of dura haa qophoofnu isiniin jedha. Hundi keessanuu jajjabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.